Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhufeen jira. Barumsi har'aa baay'ee gabaabduudha. Garuu jechoota baay'ee nu barbaachisan kan itti qabattanidha jechuudha. Kanaaf nu waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Warroonni haarawaa taatan akkuma beekamu subscribe godhaa ta'u mallattoo bilbilaa santuqaa all kan jedhurra godhaa jechuudha. Maaliif viidiyoon nuti yoo gadhiisnu yeroo hundaa akkasiin bira ga'uuf jechuudha. Yaada yoo qabaattan viidiyoo maalirratti akkasiin hojjetamu yoo barbaaddan jechuudha. Koomentii irratti nuuf barreessaa. Akkasumas viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayik gochuun hin irraanfatinaa. Onlaayiniidhaanis yoo barachuu barbaaddan qo'achuu jechuudha. Yoo barsiisuu jennu onlaayiniidhaan barumsa akkanatti osoo hin ta'in qo'achiisuudha. Barattoonni yeroo baay'ee kan hin hubanne kana onlaayiniidhaan qo'achiisuudha. Akkanatti barsiisuu qofa osoo hin taane jechuudha. Ni qo'achiisna onlaayiniidhaan jechuudha. So amma gara barumsa keenyaa deemna. Amma jecha yeroo tokko namootaan waliin haasa'uu dandeessan. Mee waliin osoo haasa'aa jirtanii wanta san irratti walii yoo galtan guutumaan guututti waliin hangala. Bakka wanti hunduu wanti inni jedhe hunduu yoo isiniif kan ta'u ta'e absolutely jechuu ni dandeessanii. Absolutely guutumaan guututti. Absolutely yoo jettan guutumaan guututti jechuudha. Wanta sanii walii galaa jirtan jechuudha. Osoo haasa'aa jirtan absolutely sirriidha. Guutumaan guututti sirriidha jechuu barbaaddan jechuudha. Absolutely jechuu dandeessan jechuudha. Okay, the next one. That's so true. Ammallee wanti tokko namni tokko waa haasa'aa jira jedhama. Fakkeenyaaf osoo haasa'aa jiru sirriitti dhugaadha. Yoo sirriitti walii galtan wanti inni jedhu sun kan isin hubachiise yookaan sirriitti kan itti walii galtan yoo ta'e that's so true. Oh, kuni sirriidha. Yookaan ammoo kuni sirriitti dhugaadha. Wanta sirriitti itti amantan tokko jechuudha. Kuni sirriidha dhugaadha. Kuni sirriitti dhugaadha. Sorry. Kuni sirriitti dhugaadha. That is so true. That kan jedhu that gara diititti yookaan da. That's so true. That's so true. That is so true. That's so true. Jechuu dandeessan jechuudha. Kuni sirriitti dhugaadha. Okay, kan itti aanu immoo tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Waa'ee isaa natti himi. Tell me yoo jennu natti himi jechuudha. Tell himuudha. Me natti about it waa'ee isaa. Tell me about it. Tell me about it. Waa'ee isaa natti himi. Tell me about it. Okay. Inni biraa immoo I suppose so yoo jettan natti fakkaata. I suppose so natti fakkaata. I suppose so natti fakkaata. I suppose jechuus ni dandeessan yeroo tokko akkanumatti jechuudha. Namni tokko wanta tokko isinitti himee yaada isaa ibsee yoo akka walii galuu taatan I suppose so jechuu dandeessan jechuudha. Natti fakkaata jechuu dandeessan. Okay, this is all about today's lesson. So barattoonni onlaayiniidhaan direct barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessan. Dubbisarraa illee warri kaatarra koon qaba. Afaan Oromoo illee yoo isin rakkise Amaariff illee onlaayiniidhaan isin qo'achiisna jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha.